Ashama harka fuuni daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Hiriirri mormii mootummaa Bilxiginnaa balaaleffatuu fi qondaalota adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa jiraniif sagalee ta'uuf jaarmiyaa ABO biyya alaatiin qophaa'ee gaggeeffame. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gaa'oo Qeebbee fi bulchiisa magaalaa Dambidolloo irraa loltoonni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa 4 waraana bilisummaa Oromootti dabalaman. Balaa tiraafikaa godina Wallagga Bahaa aanaa Diggaatti qaqqabee lubbuun namoota 8 darbuun ibsame. Seneetiin Ameerikaa Itoophiyaatti ambaasaaddara biyyattii Pireezidaantii Joo Baayideniin filatame raggaasise. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa oduu wajjin ana Maanu'eel Laggaati. Hiriirri mormii mootummaa Bilxiginnaa balaaleffatuu fi qondaalota adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa jiraniif sagalee ta'uuf jaarmiyaa ABO biyya alaatiin qophaa'ee gaggeeffame. Hiriira kaleessaa adoolessa 28 bara 2023 gaggeeffame kanarratti ilmaan Oromoo naannoo Waashingiteen DC fi kusaalee garaagaraa irraa dhufan argamaniiru. Dhaadannoowwan akka Abiyyi Ahmad Abbaa Irreeti, nagaa gaanfa Afrikaa goolaa jira, dhiiga lammiilee nagaas dhangalaasaa jira jedhu dhageessisuun hojii suukkanneessaa mootummaan Bilxiginnaa ilmaan Oromoo irratti raawwatu addunyaatti saaxilaniiru. Abiy Ahmed is a dictator. Abiy Ahmed is a dictator. Is a killer. Free all Oromo political leaders. Free all Oromo political leaders. Free Abdi Raggaasa. Free Lammi Beenya. Free Mikael Boran. Free Gadaa Oljirra. Free Gadaa Gabbisa. Free Aman File. Free all Oromo political leaders. Free all Oromo prisoners. Free all Oromo political prisoners. Kana malees qondaalota adda bilisummaa Oromoo torba badii tokko malee waggaa 3 oliif mana hidhaatti dararamaa jiranis akka gadhiisu gaafataniiru. Qondaalonni adda bilisummaa Oromoo namni torba waggaa 3 dura hidhaman manni murtii fi abbaan alangaa yakka ittiin himataman irraa bilisa ittiin jedhullee mootummaan garuu ajaja mana murtii tuffachuun hanga yoonaatti hidhee jira. Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa dabalatee dhaabbileen mirga namoomaa falman hidhaan qondaalota adda bilisummaa Oromoo kun sirrii akka hin taanee fi mootummaan hatattamaan akka gadhiisu gaafataa kan turan yoo ta'u, mootummaan Bilxiginnaa garuu dhageettii isaa cufatee hanga ammaatti hin gadhiisin jiraachuun ni beekama. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gaa'oo Qeebbee fi bulchiisa magaalaa Dambidolloo irraa miseensonni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa 4 waraana bilisummaa Oromootti makaman. Yeroo adda addaatti akkuma irra deddeebiin gabaasaa jirru miseensonni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa lakkoofsaan hedduu ta'an mooraa waraanaa Bilxiginnaa ganuun gara qabsoo bilisummaa Oromootti dabalamaa jiru. Kun immoo kan agarsiisu sirnichi sirna uummata Oromoo miidhaa jiruu fi irratti qabsaa'amuu qabu akka ta'e kan ibsudha. Haaluma kanaan gaafa adoolessa 27 bara 2023 godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gaa'oo Qeebbee fi bulchiisa magaalaa Dambidolloo irraa loltoonni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa kunneen sirnicha ganuun waraana bilisummaa Oromootti makamaniiru. Ilmaan Oromoo miseensota raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa turan kunneen qawwee AKM Turkii 3, dachaatuu 1, rasaasa 768, boombii 2 fi hidhannoo mooraa waraana Bilxiginnaa keessaa baasuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasisanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo ilmaan Oromoo sirnicha gananii dhufaniif simannaa ho'aa taasisuufin warreen achii keessatti hafan qawwee fi hidhannoo waliin mooraa Bilxiginnaa ganuun gara waraana bilisummaa Oromootti akka makamaniif waamicha taasiseefii jira. Balaa tiraafikaa Wallagga Bahaa aanaa Diggaatti qaqqabee lubbuun namoota 8 darbuun ibsame. Konkolaataan deddeebisa uummataa Taataa jedhamu Finfinnee irraa gara godina Wallagga Lixaa magaalaa Gimbiitti imaltoota fe'ee imalaa ture. Godina Wallagga Bahaa aanaa Diggaatti daandii irraa maquun garagalee lubbuu namoota 8 galaafachuun himame. Namoota 46 irra miidhaan qaamaa cimaa fi salphaan qaqqabuun ibsameera. Namoonni miidhaman kunneenis hospitaala Riiferaal Yuunivarsiitii Wallaggaatti yaalamaa jiru jedhame. Seneetiin Ameerikaa Itoophiyaatti ambaasaaddara biyyattii Joo Baayideniin filatamee raggaasise.
Seenetiin Ameerikaa dippiloomatiin Ervin Joosee Maasingaa jedhamu Itoophiyaatti ambaasaaddera Ameerikaa ta'uu isaa sagalee adoolessa 27 kennameen raggaasise. Ambaasaaddar Ervin kanaan dura Itoophiyaatti ambaasaaddera Ameerikaa kan turte Geetaa Paasii waggaa tokko osoo hin tajaajilin guraandhala bara 2021 erga kaafamtee booda ambaasaaddera jalqabaa Itoophiyaatti muudame ta'eera. Ergasii imbaasiin Ameerikaa Finfinneetti argamu sadarkaa ambaasaaderummaan gad ta'een ambaasaaddera Tereesii Aan Jaakobsaniin bakka bu'amaa ture. Ambaasaaddar Maasingaan baatii amajjii keessa Itoophiyaatti ambaasaaddera akka ta'uuf pirezidaantii Joo Baayideniin kaadhimame. Ergasii as yaada kaadhima isaa caamsaa 16 koree hariiroo alaa seeneetii duratti kan dhiyaate yoo ta'u, waxabajjii tokko koree kanaan fudhatama argateera. Sana booda adoolessa 27 seeneetiin Ameerikaa guutummaan raggaasiseera. Ambaasaaddar Maasingaan kanaan dura Sudaanii fi Giinii keessatti itti aanaa hoogganaa ergamaa imbaasii Ameerikaa ta'uun tajaajileera. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen biroo karaa toora YouTube chaanaalii Gadaa Miidiyaa Neetwork like subscribe gochuun nu hordofuu hin dagatinaa jecha oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata ture. Ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina. Hangasittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen hafe wajjin turtii gaarii.